raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Nooruu akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kun torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isinii dhiyeessinu qophii nadhii aadaati. Sagantaa keenya har'aa kanaan haasawa barreessaa fi waloo beekamaan Oromoo Profeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa kana dura TVFIB waliin taasisanii turan akka sagantaa keenyaaf ta'utti qindeeffannee kutaa duraa isinii dhiyeessina. Profeesar Asafaan bu'aa qorannoo fi qorannoo isaanii akkasumas muuxannoo isaanii dhimmoota aadaa Oromoo fi ogbarruu akkasumas dhimmoota maqaa baasuu aadaa Oromoon walqabatan hedduu kaasaniiru. Guutuusaa qophicharraa argattuu haga xumuraattiin waliin turan affeerraa keenya. Kan qopheeche Duubee Wayyeessati, kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeecha Gammachuuti. Profeesar Asaffaa Tafarraa Dibaabaa keessummaa simboortii keenya irraati. Turtii gaarii akka nu faana qabaattan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Ayyeen egaa yeroo baay'ee maqaan gaafa ka'u asuma irraa jalqaba. Biyya kana keessatti Asaffaan jira, isin immoo Asafaadha. Mee maqaan kun jalqabuma irraa kaasee jijjiiramaa dhufe moo isin mormii guddaa akka turtan quban qaba. Maqaan koo Asafaadha malee Asaffaa miti jechaa akka turtantu dhaga'ama. Hagam dhugaadha. Taateen sun akkam ture? Waa'ee maqaa kun dhuguma namuu waama keessa darbuu qaba. Akka agartee maqaan akka aadaa keenyaatti akkatti mogga'uu qaba. Hammachiisa keessanii maqaatu moggaa achi deebisanii lafa hammachiisaatti maqaa lama kan baasanii maqaa lama keessaatii gosti maatiin firri waliin taa'ee filata. Achi deebisanii immoo bataskaana geessu maqaa kiristinnaa kaasan immoo maqaa kiristinnatu moggaa jechuudha. Achi deebi'ee immoo umurii isaa agartee dhaawataan maqaaleen mogga'antu jirani akka masoo jechuudha. Maqaa aadaa, maqaa masoo maal ilmoo yeroo godhatu immoo maqaa biraa argataa jechuudha. So nam tokko maqaa 7-8 baata. Yoo ammoo abbaa fardaa ta'u immoo guuta namni jedhamu maqaan fardaasaa kana ta'a. Daadhii namni jedhamu maqaan fardaasaa kana ta'a jedhameetu wansee agartee aadaan murteetu jira. Gara maqaa battee kana fiddee jedheeni. Kana Asaffaa jedhee moggaase abbaa kooti. Maaliif akka jedhe natti hin himne. Garuu amma beektaa dubbichi baay'ee qabsoodhuma ta'e jechuudha dhuguma waa'ee maqaa kun. Amma Asaffaatti deebisuu qofa miti. Qubeessuumti isaa baay'ee rakkoo ture. Kitaabota koo yoo fuutanii ilaaltan 10 wayii gahan akka adda gara 10tiin barreeffaman natti fakkaata. Qubeessuumti isaa mataan isaa baay'ee rakkoo ture. Garuu eega jennee qaamuma of barbaaduuti. Qaamuma agartee akkuma sadarkaa dammaqiinsa kee beekumsi kee muuxannoon kee maal dabalaa jabanachaa yeroo deemtu haguma sana of barbaadaa deemta haguma sana duukaa badda. Amma tokko furameera amma tasgabbaa'eera natti fakkaata. Amma Asafaadhuma. Waamichi isaa akkasii qubeessuun isaa garuu ammallee dhumaadha. Namoonni baay'een akkuma jijjiirama haalaa keessatti tureen
kan Asaffaa jedhan jiru. Namoonni baay'een Asaffaa jedhamu garuu kan keessan Asaffaadha malee Asaffaa kan taane kitaabarraas. Galatoom. Tole egaa hedduu galatoomaa har'a dhimmoota garaagaraa irratti akka kaasnu abdii guddaadha kanan qabu. Egaa isin bu'aa bahii jireenyaa haalota adda addaa keessa dabartanii dhaloonni kun waan isin irraa barbaadu argataadhuma jira. Egaa hojiin kitaabilee keessanii baay'een isaanii dhoksaa gadi fagoo humna guddaa qabu kan dhaloota ammaatti baay'ee itti ulfaatanii fi qorannoowwan hedduu gaafatanidha. Barreessaadhuma taatanii waan barnoota keessanii sana yookaas inni waan biraadha booddee carraa biraan haasa'uu dandeenya. Barreessaadhuma taatanii gama walaloo Oromootiin gama asoosama Oromootiin keessattuu danaan waggoota 24 wal lakkoofseeti kan inni jiru asoosamoota gaggabaaboo Oromoo isa jalqabaati. Isin dhaloonnumti kun gama kitaabaatti waa hubachuu danda'a. Kitaaba barreessin dhaloota kana kaaf jettanii wayita hojii kanatti seentan ogbarruun Oromoo eessa ga'uu qaba jettanii tilmaamuu eegaltaniiti yeroo sana. Ilaa egaa akkuma tu kaaftee afaan Oromootiin yeroo barreeffamii hedduun hin jirretti kan jalqabne. Qubee dirreematti jechuudha itti barannee san dura garuu qubee saabaatiin ni yaalan ture. Qubee saabaatii fi wal keessa laatiiniif qubee saabaatiin ni yaalan ture jalqaba jechuudha. Ka'umsa kannaa ta'an dur yeroon kolleejjii jiru inni duraa faaruu kana weedduu kana bakka agartee galchaa geessan weedduu ayyaana bakka qaalluu institution bakka qaalluu siidaa bakka ateetee bakka akkasii yeroo maatii duukaadhaan wanni sirbamu wanni jedhamu qalbii makoo keessa bula ture dhaga'umaafan dhaggeeffadhame nan dhugeeffadhan ture. Waa sadi ilaal dhagahuu fi dhaggeeffachuu fi dhugeeffachuun addumaa adda. So duukaan naqa bakka ateeteetti dhaqeen gooba fuudha. Gooba fuudhuun maaliin jechuun maltammatti hin beektu ta'a. Dhaloota ammaan beeku ta'a. Ateeteenuu jiraanuu waan tokko ilaal. So wanni sun wanni gochaaleen sun agartee performansiin sun natti tola ture. Waanuma aartii kanaa waanuma walaloo kanaaf waa kalaquu kanaa akkan yaadu na taasisa ture. Eegas immoo barumsa yoon seenu ammoo kitaabilee agartee barreessitoota waloowwan jajjaboo kan akka kunoo Matthew Arnold faa kan akka kunoo kan Shoenkaa faa African writers kan akka kunoo barreessitoota kan Jamaikaa bebbeekamoo kana dubbisuu jala deemuu jalqabe jechuudha. Qabiyyeen isaanii addumaa adda haa ta'u malee waloowwan Afrikaa jaatamoota keessa waa'ee decolonizationiiti waa'ee sirna koloneeffataa isaanii mormuu so sun keessa koo bulaa dhufe so jabaachaa mana barumsaatti deebi'aa hammuma san immoo dubbisaa obbaraa yoo an deemu gaaffileen agartee booddeetti cichine kun nu dura dhaabbachaa dhufe chaalenjii bira rakkoo uummataatiif furmaata barbaaduu dandeettii keenyaan agartee gama barreessuutiin waa akkamittiin yoo barraa'e maal yoo jenne qabiyyee waan barreeffama keenya maal ta'uu qaba akkaataan yookaan istaayiliin isaa akkam ta'uu qaba kana keessa gaaffilee kanaaf furmaata barbaaduu deebii barbaaduu keessan waa'ee kunoo Anaaniyaa keessatti seensa isaa yoo ilaalte waloo afoola walaloo jedha. Seensi sun 92 Jimma yeroo hin jiru biiroo aadaaf beeksisaa jedhama yeroo sana dhiyeesse waltajjii irratti. Finfinneetti nu waamaniin asittis dhiyeesse. Jabaate artiiklii researcher waan ta'ee jechuudha. Santuu seensa kitaabichaati. Santuu akkaataa agartee walaloowwan achi keessatti barreeffaman yoo akkasittiin barreessine wayyaa qofa osoo hin taane anuu akkasittiin hin shaakala eksperimentiin godha jedheetan kuusaan walaloo sanii shaakala eksperimentiidha practice shaakala jechuudha. Kitaabota hagamaatti barreessitan kan of harkaa qabdan lakkoofsaan hagam akka ta'an ni yaada meeqatu jiru amma qabaa? Dhuguma yaadadhu kudha wayiiti baay'ee miti. Baay'ee miti kudha wayiiti 13 haa ta'u 12 haa ta'u yaadadhu irra deebi'anii kan maxxanfaman illee ni jiranii fakkeenyaaf Anaaniyaa jalqaba 1998 akka faranjiitti maxxanfame eegas immoo 2006 yeroon yuunivarsiitii Finfinnee barsiisutuun ala hin bahin
maxxanfame jechuudha. Theorizing the present illeen akkasuma hojii kan jaarsoo waaqoo irratti kaboodda kaafnu qeeqa saniitiin illeen qo'annoo maastersii koo jechuudha. Theorizing the present beyond adversities jedhee irra deebi'ee illee maxxansiise 2010. Theorizing the presentiin 2004 akka faranjiitti kanan dubbadhu har'a. Lakkoofsa waggaa yeroo wannoo jennu jechuudha. So isaan waliin ta'eetu 13 yookaan 14 natti fakkaata akkasi. Moggaasni kitaabota keessan keessa seeqnee waan hunda yoo kaasne yeroon illee nu geessu ulfaata. Waan baay'ee qorachuu waan baay'ee irratti dubbachuu dandeenya. Garuu moggaasoleen maqaa kitaabolee keessanii Anaaniyaa, Daanaa, Atiloon akkasumas immoo Edenas wantoota baay'eedha kan achi jira jirratu. Moggaasni maqaa kitaabolee keessanii kun wayita ilaalamu maal fakkaata? Akkamiin moggaastu kitaabota maqaa kana? Wanni kun daddabalee ka'a akkuma sila siin jedhe waama gabaabduu jechuun barbaada ammallee maqaa ayyaanatu baasa maqaa moggaasa ayyaanatu baasa abbaa dhalfate qofatu baasa miti jechuudha. Akkuma sila siin jedheedha ilmoo godhatee hamachiisa geeffateetu ayyaantuun maqaa baafti. So hojiin kalaqaalleen akkasuma moggaasa gartee kana ta'innaa sana ta'innaa jettee lafa naxxee achi keessaa yeroo tokkotu ta'a tokkotu maqaa ta'a. Anaaniyaa tun hin jedhin waa biraa waa 2 3 4 jedheeran ta'a. Anaaniyaan jecha tishooti. Anaaniyaa isa kan kitaaba qulqulluurra jiru sanaa miti. Anaaniidhaa fi yaadha. So walalootu jira. Anamma mata duree moggaasa kitaaba koo kuusaa walaloo Anaaniyaa jedhu san duraa walaloo Anaaniyaa kaayyoo kufta cabda ka'aayyoo addee moo adaadaa addooyyee moo aaddaa maaliin si waamulaa Anaaniyaa kaayyoo kufta cabda aayyoo kan jedhutu jira. Mataa koo keessatti tureera yeroo durree goda yeroo turre fa'aa kanan barreesse Anaaniyaa fi Edenas har'a waggaa 30 wayi ta'a jechuudha. Sadarkaan hiika walaloota kanaa jabinni isaa maal isaa haa fagaatu wannoo jedhu malee yeroo dargaggummaati jechuudha. So moggaasa maqichaa dura walaloo kanatu natti dhufe nakee abbule. Anaaniyaa kaayyoo. Okay? Anaaniyaa kaayyoo. Anaaniyaa kaayyoo kufta cabda kaayyoo addooyyee moo aaddaa addee moo adaadaa maaliin si waamul. I like it. Akkas jedha sammuu kee yeroo dheeraa. Waan sana gara kitaabaatti gaafa dhufu immoo sun mata duree isaa ta'uu mata duree ta'e. So the title poem walaloon agartee mata duree kitaabaa ta'ee as bahe kun walaloota jiran keessaa dhuguma Anaaniyaa keessatti walaloon elevated ol ka'a nan leellisa nan jaalladha. Walaloo gaafa jedhaman kitaaba sanatu namarra dhufa. Kanarratti gaaffii yeroo baay'ee kaka'uuf namoota baay'ee irratti hojjennu. Walaloon kitaaba ta'uuf walaloon kitaaba hin taane kana garaagarummaan isaa kana gidduu jiru kanarratti Dooktar. Walaloo kitaaba ta'uu fi walaloo kitaaba hin taane naan jette ilaa egaa anamma fala miti amman kanan himu fala jechuun maajik formulaa wayii miti kanan dubbachuuf jedhu. Muuxannoo irraayi wannani asumaan dabarsee darbuu barbaadu jira. Yeroo inni barsiisulleen warra sadarkaa PhD ta'anii warra undergraduate illee ta'anii wannan itti himu kanuma. Namoota agartee fedhii barreessuu qabanii fi dandeettii barreessuu qabaachuu isaanii itti hin dammaqin barreessuu jalqabaniif. Innis maali? Ilaa maalan jedhaa tarii mufachuu malan ta'a. Amma yoo laalte barreessaniitu maallaqa ittiin maxxansan barbaaduuf barreessuun wal faana deemsisu. So utuu barreeffamii hin bilchaatin utuu maallaqi dhufti. Eega akkas ta'ee barraa'eera soft copyidhaan jira. Maallaqi kun agartee namni gargaarsaaf sponsor gochuuf waadaa seene kun waan biraatti utuu hin jal'isin dafaniitu wannoo godhu maxxansarra oolchu kitaabii maxxanfamtee as baati jechuudha.
amma shooqii fi amma mooqii taati jechaadha. Yeroo akkas ta'u bilchina dhaba. Tokkoon iigoon jira, ijoollummaa, dargaggummaa maaliin jira. Kitaaba kana maxxanfamee agartee abaluu bira yeroo gahu no limit bakka inni gahu daangaa hin qabu beektee. Kanaaf maqaan kee achirratti bahuun umurii kanatti sadarkaa kanatti kitaaba maxxansiisuun matuma isaanuu ergaa qaba. Waan akeekuu qaba. Kanaaf iigoon illee ni jirti jechuu achi keessa. Inni biraan ammoo egaa faayidaa agartee achirraa waan gurguramtu kun waan hamma tokko hojii biraallee itti fufsiisuudhaan maaliif kaka'umsi kun ni jiraata. Sun akka jirutti ta'een jedhaanan hojii ogumaarra ijoollee keenya bobba'anii jiranii fi nama waan taaneef afuuffee qabna. Fincaan qabachuu dandeenya. Fincaanillee. Fincaan nama qabeef hin fincaan. Fincaanumallee bakka laallatan. Ni obsan. Bakkaan ga'an. Akkasiimi. Hojiin kalaqaa kunis akkana yoo obsan yoo agartee bulfatan turfatan ni wayyaa. Akka nammasiin jedhee amma shooqiif akka amma mooqii kan taane raacitii qabaachuu qaba tokkoon. Aadaa san beekuu qabna. Aadaa ogumaa Oromoo kan hin barraa'in sana sirriitti beekuu qabna. Deebinee sana qorachuu qabna. Itti deebi'uu qabna. Return to the source. Achi deebi'uu of barbaadu keessatti of ilaaluu qabna. Kanarratti amma waan asoosamaa waan of baruu irratti fuulduratti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Amma walaloo Anaaniyaa irraatti kana kaasee. Walaloo barreessu. Walaloo dhumti Oromoo kun jalqabuma maddumti isaa kun minyaa'inumti walaloo Oromoo kun ka'umsi isaa maali? Dhaloonni immoo akkamitti hubachuu qaba? Walaloo wayita barreessinuuf, wayita dubbisnuuf, wayita fudhannu immoo maal gochuu qabna? Walaloo irratti hubannoo xiqqoon. Gaaffii gaariidha. Laal amma dubbachaa turre kanatu akkasuma jechuudha. Amma barreessitoota addunyaa irratti bebbeekaman yoo laalle dudduubi isaanii wanni isaan ittiin agartee midhaan haaraa sana kan isaan ittiin bukeessan raacitii aadaati, raacitii afoolaati, raacitii durduriiti, raacitii safuuti, duudhaa sabichaati. Hedduu isaanii maqaa dha'uun hin danda'ama jechuudha. Hojii Shakespeare yoo fudhattee ilaalte hojiileen agartee dawii isaa Merchant of Venus fakkeenyaaf Veenusun Naggaadee jedhanii kan Amaariffatti hiikan waa'ee jiwushii agartee waa'ee ofittummaa maallaqa jaallachuu maalii kanaan ol qabateeti wannoodha. So aadaa dhufaa darbaa keessa waa'ee agartee jiwush waan himamaa turetu jira. Isa santu ka'umsa taheef. Oteelloos yoo fudhatte waan aadaa waan saniif raacitii ta'etu jira. Hojiilee kan Sophocles fa'aa immoo yoo fudhatte kan warra Giriik immoo kan hojiilee agartee kan Hoomer fa'aa kun irra guddaan isaa barreeffama oguma addunyaatiif hedduun isaanii bu'uura akka ta'anitti jechuudha. Kanaaf san kan bu'uureffatan, san raacitii kan godhatan hojiileen oguma barreeffamaa keessumaa ni mi'aawu, miciraan qabu, ergaan isaanii gaffagoodha, falaasamaan muudaman, falaasami isaanii miidhagina jechaan jira miti, miidhaginni esteetik hojiilee sanii sanirraa waan kahuuf daran fagoodha. Altuma takkatti hin dhudhaatu akka dhaabbattee yaaddu si taasisa jechuudha. Kanaaf amma hojii Anaaniyaa fa'aa kana na gaafatte yoo ta'e hojiileen koo kan isaan nama biratti yoo fudhatama qabaatan kan qabaataniif jedhee kana yaadu yeroo man Anaaniyaa jalqabee fuulduratti arreeduuf dudduubatti aggaammachuu hin jedhe akka agartee dhaaduutti akka mootootti kanaan hin ka'e. Fuulduratti arreeduudhaaf dudduubatti aggaammanna qorophisaa miti namni asumaa ka'e asitti nu taalu. Dhaabbatteetu humna godhatta. Fageenya boowwaa sanaa, fageenya isaa, bal'ina isaa ilaalta. So humna booddeetti aggaammatteetu utaalta. Utaalchooyyuu akkasi. Darbannaan illeen akkasi. Darbannaa eeboo yeroo darbattu jinfuu wannoo qarasaa qofa miti kan waraanu. Eeboo taasisu qarasaati.
qarri immoo qarqara qaba jinfuu isaati. Okay? Gidduun immoo handaara qaba somaa isaati. So eeboo kan taasisu jinfuudha somaadha qara. Isa kana boodatti aggaammatte yeroo darbattu iyyuu hamma boodatti aggaammattu kana irreensi jabaata darbatta. Kanaaf nan dheeresse yoon ta'e hin beeku eda sedanas anaaniyaa danaa finfii iliyaada kunoo ijoollee nama shammoomeeq akkas qindeessee utuun yeroon USA jiru kan barreessine akkasittiinitu barreessuu yaalle. It's an experiment. Shaakala. Reefuu jalqabna waan ta'eef wanni jalqaba bade hunuma bade. Kanaafuu jalqaba tolee jennaan aadaa cuubbannee sirriitti sarraajitii godhannee kaanee jennaani fagoo geenya waan jedhudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan nadii aadaa keenya kanaasama Piroofeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa isinii dhiyeechinee kutaa duraa kanumaan xumurra. Kutaa lammataa fi isa xumuraa immoo torban qabannee isinii dhiyeechinaa hagasitti nagaa fayyaa isinii hawwaa kanumaan wal gaggeechina. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffameen dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.